Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisnaa oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Itoophiyaatti walabdeen daran babal'achuun walabummaa lammiilee biyyattii gaaffii keessa kan galchedha jedhe jaarmiyaan mirga namoomaaf baabsu. Jaarmiyaa mirga namaaf baabsu Human Rights Watch qorannoo bara 2025 gaggeesseen Itoophiyaa keessatti walabdeen hidhannoo akkasumas lolli qaamolee mootummaa fi hidhattoota gidduutti adeemsifamaa jiru walabummaan lammiilee fi miidiyaa hawaasaa siivilii akkaan laaffateera jedheera. Human Rights Watch gabaasasaa World Report 2026 jedhu roobii darbee guraandhala 4 bara 2026 baaseen bara 2025 keessaa naannolee Itoophiyaa hedduutti walabdeen hidhannoo cimeetti fufuu fi haalli nageenyaa akkaan badaa dhufeera jedhe. Dhaabbatichi akka ibsitti taanaan mootummaan filannoo waliigala bara 2018 dura miidiyaa walabaa, dhaabbilee hawaasa siivilii fi gareewwan mormitootaa irratti ugguraa duraanuu ture caalaatti cimsuun lammiilee nagaa rakkoo nageenyaa fi sarbama mirga namoomaa walxaxaa keessa galcheera jedheera. Gabaasichi walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti itti fufee jiru, tasgabbii dhabuu Tigraay keessatti mul'ataa jiru, akkasumas hariiroo mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammaachaa dhufuu akka sababoota ijoo rakkoo kanaatti tarreesseera. Gabaasni Human Rights Watch kuni dabalee bakki dhaabbilee hawaasa siivilii walabaa hedduu dhiphachaa dhufeera jedhee aktiivistoonni rakkifamuu sodaachifamuu biyya keessa akka baqatan dirqisiifamuu gabaasichi eereera. Dhaabbilee waldaalee siivilii beekamoo ta'anis sababa siyaasaatiin dhorkamuu isaanii eerameera. Miidiyaalee walabaa fi gaazexeessitoonnis hidhaa fedhii malee sakkatta'insa kutaalee oduu fi butamuu irratti saaxilamaniiru. Human Rights Watch gabaasa isaa xumuraan sarbama mirga namoomaa darbee fi itti fufee jiruuf itti gaafatamummaa ni qabu akka jiraatu gaafateera. Hongeen Sudaan Daarfur keessatti babal'ataa jiraachuun dhaga'ameera. Haleellaan hospitaala irratti raawwatame jedhameenis namoonni 22 ajjeefamuun dhaga'ameera. Hongeen naannoo Daarfur kan waraanaa keessoo Sudaaniin amma camaa jirtu keessatti babal'ataa jiraachuu qaamni babal'ina hongee kanaa hordofu kamisa kaleessaa gabaaseera. Haleellaa humnoota waraanaa biyyattii keessatti kaleessa kibba Sudaan keessatti hospitaala irratti haleellaa taasifameen gaggeessaa hospitaalaa fi ogeeyyii fayyaa 3 dabalatee yoo xinnaate namoonni 22 du'aniiru. Sudaan wal morkii humnoota addaa biyyattii fi raayyaa ittisa biyyaa Sudaan jidduutti bara 2023 jalqabee as rakkoo wal waraansa hamaa lammiilee biyyattiif rakkoof saaxile keessatti rakkataa jirti. Wal waraansi qaamota kana lamaan jidduutti deemaa jiru qisaasamaa fi rakkoo gargaarsa namoomaa isa hamaa geessisuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii himeera. Amma haala hongee mudatee jiru hordoffiin hanqina nyaata magaalota Daarfur lamarratti taasifame amma sadarkaa beelaa irra gaheera jechuun dhaabbanni Integrated Food Security Phase Classification jedhamu ibseera. Gama biraan magaalaa Kiyuk jedhamtu keessatti haleellaa humnoonni addaa Sudaan hospitaala irratti raawwataniin namoonni 22 du'anii 8 madaa'uutii isaaniitiin alattis namoonni madaa'anii turan ammallee du'aa jiraachuu maddeen kun himaniiru. Akka dhaabbanni oduu gurmuu dooktorootaa ibsetti warreen du'an keessaa 3 ogeeyyii fayyaati. Ameerikaa fi Iraan gidduu lolli eegala jedhamee osoo sodaatamaa jiru marii har'a eegalaniiru. Ameerikaan lammiilee ishee Iraan keessa jiranis akka bahan ajajjeetti. Qondaalonni olaanoo Ameerikaa fi Iraan muddamni gidduu isaanii erga lolatti qajeeluu mala jedhamee sodaatameeti Oomaanitti marii har'a eegaluu isaanii dhaga'ameera. Mariin sun Iraan lammiilee ishee mormii bahan irratti haleellaa jabeessite jennaan Ameerikaan waraana ishee gara giddu gala bahaatti bobbaasteetti. Akka dhaabbileen mirga namoomaa jedhanitti lammiileen Iraan hiriira kumaatamni ajjeefamaniiru. Muddamni biyyoota lamaan gidduu hammaate jennaan jaarsummaan furuufis yaalamaa jira. Haa ta'u malee biyyoonni lamaan ejjennoo walirraa fagaate qabu. Iraan gabbisa niikuleeraa ishee akka dhaabdu akkasumas yuuraaniyeemii gabbiste akka balleessitu Ameerikaan ni barbaaddi. Mariin miilanaa kunis dhimma misaayilii baalistikii Iraan deeggarsa biyyattiin hidhattootaaf gootu akkasumas akkaataa lammiilee ishee qabachuu qabdu irratti akka dabalatu Ameerikaan ni barbaaddi. Kuni kanaan osoo jiru aangawoonni olaanoo mootummaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti mariin jalqaba Oomaan keessatti taasifamuu jalqabuuf sa'aatiiwwan muraasni osoo hafeeti Ameerikaan ammoo lammiilee ishee Iraanii jiran gadhiisanii akka ba'an ajajjeetti. Akeekkachiifni kun kan bahe karaa mootummaa Ameerikaa
marsaaritii The United Virtual Embassy jedhamuu fi waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa lammiilee Iraaniif odeeffannoo garaagaraa itti dhiyeessuunidha. Ameerikaan lammiilee ishee guutummaa Iraan keessaa gadhiisanii akka ba'an akka sababaatti kan dhiyeessite Iraan keessatti tarkaanfii eegumsa nageenyaa, daandiiwwan cufachuu, geejjibni uummata addaancituu akkasumas tajaajilli intarneetii addaancituudha. Akeekkachiisni kun itti dabaluudhaan Ameerikaanonni dhalattoota Iraan ta'an yeroo biyyattii gadhiisanii bahanitti Iraan lammummaa dachaa seeraa qabeessa gootee waan hin fudhanneef paaspoortii isaanii kan Iraan akka fayyadamaniif hubachiiseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennee kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif ulfaadha.